Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageenya bira jira akkasiin biras jiraatu abdii qaba. Eeshaa asumaan hora chaanaalii kootii faarataatan subscribe share like gochuu hin dagatina. Har'a ammoo viidiyoo hojiin ilaalu keessaa shamarree amala akkanaa qabdu yookaan himmuutii gocha akkanaa yeroo baay'ee raawwattee jettu dhiirummaan kamiyyuu jaallachuu hin danda'u. Isaanis kamiin kan zan hojiin ilaalla jechuudha. Dhiira yoo isin jedhamu ijoollee teenaan hanga bayuujuu jechuu barbaadeeti. Jaalallee keenya qofa osoo hin taane jechuudha hariiroo isaan wajjin qabnu irraa kan nu fageessanidha jechuudha. Amala akkanaa yoo kan qabaannu kan ta'u kataatu jechuudha. Baay'ee tukurati nurra hin godhan jechuudha. Yaada isaanii nurra gochuu hin danda'an. Ofii isaaniitti gadi ofiitti nu dhiisan jechuudha. Kanaafuyyuu akka isaan nurraa fagaatanii jiraatan taasisa jechuudha. Amala akkamii yoo qaban amala amma aan isinitti himu kanneen yoo qaban isin jira jechuudha. Kanaafuyyuu hanga dandeenyen akka amala akkasii yoo qaban isin jenne sirreessinuufi isa saddeet isiniif qabadee dhufeetiin jira hanga xumura na hordofa isiniin jira. Inni tokkoffaan kan hundi itti bareedu kan hundumaa argitee marti itti bareedu jechuudha. Sanis kanas gamanas garasis jechuudha. Waan mara kan bakka cadhisteetumaan birrii kan balleessitu qarshii kan balleessitu haa ilmaan isiillee hin jaalatan abbaa manaa isiillee hin jaalatu jechuudha. Dubartii qarshii balleessitu bittin gamaa gamana gootu jechuudha. Yooma isaan waan argite maraayyuu kanas fuutee sanis fuutee gamanas jechuudha. Wanti marti bareedee achi booda wanta birrii isii balleessite hin jettu wanta qabeenya manaa kan fixate hin jettu dhiirummaa kamiyyuu jaalachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu sun ijoollee makkeenyaafiyyuu fakkeenya badaa ta'uu waan danda'uuf hin jaalatan jechuudha. Hangi ijoollee kennaan bahuyyuu hin jaalatan jechuudha. Abbaa manaa keenya qofa osoo hin taane kanaafiyyuu amala akkasii qabanis hin jenne haasirreessinu amala kenna dubartii qarshii qabu jaalatu dubartii qabeenya mana keessa wartu ni jaalatu jechuudha. Dhiironni amala akkasiisan bakka buusneen kan qabeenya balleessitu osoo hin taane kan qabeenya hortu haa goonu jechuu barbaadeessu jechuudha. Inni lammaffaan dubartii bashaasha ni jaalatu. Kan cal'istu yookaan hin jaalatan jechuudha. Inni maayyuu dubartii cal'istu hin jaalatan. Dubartii dubbatteetiin jettu baay'ee jaalatu jechuudha. Kan haasayaa beektu kan akkata haasaa beektu bakkee kamittuu yoo inni fuudheetiin hin deeme kan isa salphachiisne jechuudha. Bakkee boo'ichaa akka boo'ichaatti bakkee taphaa akka taphaatti haala isii eeggattee akkaayidii isii eeggattee bakkee kennamee sanitti maal akka raawwachuu qabdu kan beektu jechuudha. Haala haasayaa afaan isii keessaa bahuun akkamitti akka haasa'uu qabduu fi haala isii eeggatteetiin dubartii bashaasha yookaan waliigaltee fuula isii kan namaan walii qabdu baay'ee jaalatu jechuudha. Kanaafuyyuu dubartii fakkeenyaaf amala akka namarraa fagaattee nan tuqina narra hin ga'ina asiin cinaa dhaabbatina akkas jechuun ni jira dubartiin takka jechuudha. Kan haalli isiitiyyuu namaa hin galle nan tuqinaa baay'ate jechuudha. Godhattee kophaa isii hannoo jechuu guddatti jechuudha. Dubartii akkasii gonkumaayyuu dhiirri hin jaalatu jechuudha. Kanaafuyyuu dubartii bashaasha ta'aa kan namarraa fagaattu osoo hin taane kan namaan walii galtee qabdu ta'uu yaada isin jedha. Maaliif jennaan dubartii bashaasha jaalatu malee kan nan tuqinaa garas kamanne jettu inumaayyuu hin jaalatanii. Isin jechuu barbaada. Kanaafuyyuu walii galtee nama hojiin haa waliin uumannu isin jedha. Inni sadaffaan amantii kan hin qabne. Amantii kan hin qabne osoo yoo isin jedhamu osoo qabduyyuu amantii akka hin qabne kan taatu jechuudha. Kana yoo isin jedhamu akraarii ta'uu sirraa hin eegamu jechuudha. Akraarii ta'uu sirraa hin eegamu. Amantii kamiin keessa yoo jiraatu jechuudha. Garuu amantii kan qabdu kan edaa hin sodaatti jedhee kan asaabu dubartii amantii qabdu inumaayyuu ni jaalatu jechuudha. Isii kabaja jechuudha. Maaliif kan bakka kan abbaa sodaattuun qabdi rabbi sodaattuun qabdi jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee yoo ilaalleetiin hin jennu horoota beekamaa yookaan immoo darajaa qaban irratti yeroo ilaalleetiin jennu haati manaa isaanii martinuyyuu amantii isaanii kan jabeeffatanidha jechuudha. Kanaafuu dubartii amantii qabdu baay'ee jaalatu. Hagismara akka akraarii sirra ta'uu hin qabatu jechuudha. Hanga dandeettuun garuu dubartii rabbi isii kadhattu kan yeroo mara du'aa godhattu yookaan akka amantii qabdutti kan rabbii kan kee beektu jechuudha. Kan rabbii kan kee beektu ta'uu qabaata. Kanaafuu dubartii amantii osoo qabdu akka amantii hin qabne taatu osoo hin taane kan amantii qabdu ta'ii jechuu barbaada. Dubartii amantii hin qabne kan amantii garam akka onnoo jedhee jedhu hin beekne inumaayyuu jaalatanii. Kanaafuyyuu hanga dandeenyeen yigid akraarii ta'uu dhabdus amantii haa qabaannu.
jechuu barbaada. Inni arfaffaan dubartii korraatu yookaan akorroftu jechuun fuula guurtee yeroo baay'ee mana keessa turti jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaan manaa kan kee hojii yoo holloltee hin jirtu sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Yoo ati abbaan manaa kan kee hojii holloltee jiraate sa'aatii baay'eedhaaf akorroftee yookaan immoo cal'istee turuu sirraa hin eegamu jechuudha waa'ee isaa ilaaluudhaaf. Kana jechuun immoo mana keessatti waliigaltee baay'ee diiguu danda'a jechuudha. Ijoollee sinuufuu dandeettii ilmaan kan keessa sinuufuu danda'u jechuudha. Maaluma isii yeroo maraayyuu fuula hin hiikkattu sun jechuu danda'an. Isaan waan hin beekneef akka ati isa wajjin wallolte garuu yoo ati yeroo maraayyuu fuula guurtee si argan ummaan maalumaaf taatee kanan fuula guuraa ooltu jedhan. Maaliif jennaan akka ati fuula gaarii isaan hojii taphattee isaan wajjin harmee gaarii taatuuf waan barbaadaniif jechuudha. Garuu yoo ati yeroo mara akorroftee waan uumeetiin jedhe amma tana walloltanii baqqaa nam tokko ni jira jechuudha. Wallolanii baay'ee isaa akkanatti wantuma fedhan ol godhanii sa'aatii muraasa booda yoo namni bakka wal biratti argamu das jedhee kan hojiin kolfanii taphatan argitan jechuudha. Namni akkasii isin qunnamee hin beeku. Kana jechuun hin mootuyyuu sa'aatii san keessatti waan uumame maraayyuu hiikuu danda'anii jechuudha. Kanaafuyyuu sa'aatii danda'ametti yeroo san keessatti jechuudha. Mashi guyyaa 4 guyyaa 5 guyyaa 6 halkan tokkoof akorrofteetiniin abbaa manaa kan kee wajjin gargar baatee jechuu. Kana jechuun baay'ee tokko bultii keessan addaa fageenya fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu akorrofuun immoo yeroo nyaata yeroo baay'ee fixa jechuudha. Yeroo kan kee kan guddisaan waan tokko osoo itti raawwatte siif wayya. Kanaafuyyuu yeroo godhattee turtu sanii seeqattee akka duniyaa marti siif seeqattu jechuudha. Kanaafuyyuu abbaa manaa kan kee gammachiisee si jechuu barbaada. Kanaafuyyuu akorrofinii gammadii. Wanta maraayyuu hiikuu mokkor isa wajjin walitti haasofteetini furuu mokkor jechuudha. Furuu yaadi jechuudha. Wanta ta'e kamiyyuu wajjin furuu yaadi isa wajjin. Dubartii yaada isii nyaata irra gootu hin jaalattu dhiifama. Dubartii yaada isii nyaata irra gootu inumaayyuu hin jaalatan. Shanaffaa jechuudha. Kan yoo isin jedhu mootii dubartiin haala qaama isii ta'uu danda'a. Bakka ni jira mitiiree haaluma isii maraa nyaate dubartii yoo nyaachistu yoo hojjattee nyaachistu irraa bareeda malee cal'istee wantuma agarte mara kan nyaatu irraan bareedu jechuudha. Yeroo hojii gadi bayan ta'uu danda'a. Kan nyaata filatteetanii nyaattu kama argite mara nyaachuu osoo hin taane haal sheepii qaama isiitiifis ta'uu danda'a. Kanuma ta'e kamiinuu dubartii nyaata baay'ee tukurati isii yaada isii mara nyaata irra gootu inumaayyuu hin jaalatanii. Kana jechuun immoo yoo waan kana dubbadhu baay'een keessanuu jechuu dandeettanii dhiifama isin jedha. Maaliif sana waan dubbachuu qabaadhu waan ta'eef natti dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dubartii yeroo baay'ee qalbii isii nyaata irra gootee nyaata baay'ee nyaattee jettuun jaalatan jechuudha. Dubartiin akkuma isin jedha yoo nyaachistu bareeddi malee yoo isii ofiisiiti nyaattu baay'ee onnuu miti. Beela taa'e isin jechuu kan osoo hin taane sinirraata haala amagaagabii kan haala nyaata isaa kan keedee sirreessee isin jechuu barbaadeeti. Inni jahaffaan dubartii nyaata hojjechuu beektu ni jaalattu. Dubartii mooyaa qabdu. Dubartii mooyaa qabdu yoo isin jedhu mootuyyuu fakkeenyaaf ni jira jechuudha. Yeroo baay'ee abbootiin keenya akka jedhanitti nyaanni ebaluyyuu hojjettu suni yeroo namni sun du'eeyyuu hayi urgaa mana isii yoo isin nyaata hojjettu jedhama jechuudha. Kana jechuun himootuyyuu mooyaa isiiti jechuudha. Daa'imman kan keetiloo ta'eetiin jedhi nyaata bakka akka seenaatti hojjetamu ho'i ni jira kan bakka nyaata guyyaa san mana sanii nyaadhamu nama jechisiisu yeroo tokko ni jiraan beeytanitti abbaan manaa kan keetis nyaata akkasii akka ta'e hojjetuuf barbaada. Mashtaa koshiina ani seenu ani akkas ta'uu hin barbaadu kan jettu inumaayyuu gonkumaayyuu hin fedhan jechuudha. Kanaafuyyuu dubartiin mooyaa qabdu nyaata gaarii abbaa manaa isitti nyaachistu baay'ee jaalatu. Dubartiin nyaata wajjanne mana keessatti yookaan immoo cal'isaan koshiina hin jaaladhu jettu gonkumaayyuu hin fedhanii. Kanaafuyyuu mooyaa gaarii qabachuu yaadi isin jechuu barbaada. Ijoollee kan keettis yoo ta'eetiin jedhe immaan keenyaatti isin gootu hawwaan malaa caala akka isaan jedhanii yeroo baay'ee si yaadatan taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu dubartiin mooyaa qabdu walumaa qabatte ni jaalatamti ni jaalatu dhiirri jechuu barbaadeeti. Inni biraa himmootu yuuni torbaffaan haala uffannaa kennaa haa sirreessinu.
haala uffannaa keenyaa haa sirreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo osoo hojii gadi baanu ta'uu danda'a. Zinnix jennee jechuudha. Bakka zinnix jechuu qabnu yoo zinnix jennee. Kanaafuu akka isaan saalfachiisnetti jechuudha. Yeroo ijoollee keenya hojiin gadi baanu ta'uu danda'a. Haala uffannaa keenya yeroo tokko uffata das nu jedhe jennee uffatuma nurraa qaama keenyarraa hin deemne fa'aa uffachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yoo haala uffannaa keenyas haa sirreessinu. Hangas mara haaraa uffanni kan kee haaraa ta'uu hin qabaatu jechuudha. Hangas mara ati yeroo isaan keessa of cinqitee waan tokko raawwachuu qabaata jechuudha. Inni malee kan qabu haala isaa eegeetiniin haala zinnixi jedhe yookaan das nama jedhuun akka isaa sitti saalfannetti quality eeggate jechuudha. Akka isaa sitti saalfannetti uffattee deemuu isaan wajjinis ijoollee kan keessatti wajjinis ta'e abbaa manaa kan wajjinis ta'e jechuudha. Kanaafuu iyyuu bakkuma fedhe yoo qabeessin deeme haasa'anis ta'e haala uffannaa kan keetiinis akka isaa saalfachiisne waan abdeessirra godhachuu danda'uuf jechuudha. Inni saddeettaffaan dubartii jabduu ni jaalatu jechuudha. Dubartii jabduu yookaan immoo wanti magaartee maraatti yaani wanti kun erga na mudatee bakka dubartii wanti tokko yoo mudateetiin jedhe abdii kutattu inumaayyuu hin jaalatan jechuudha. Dubartii wanti tokko yoo mudateetiin jedhe yommuu isaan abdii kutattu inumaayyuu hin jaalatan. Kana jechuun himootuyyuu abdii hin kutatin jabduu ta'e wanta yoo fuula kan keessi osoo ati wanta tokko raawwataa wanti tokko jabaa ta'e sitti dhufeetiin jedhe taraa ta'uu danda'a. Wanta adda addaa jechuudha. Ni jira jireenya namaa keessatti wanti nama mudatu. Wanta akkas akkas yoo mudateetiin jedhe ati jabduu ta'uu qabatta malee dubartii cal'istee lallaaftu wantuma argiteetti boottu yookaan allaqaqqastu jechuudha. Rifattee waan akkas bakka jettee sodaatu ta'uu hin qabaattu. Kanaafuu dubartii jabduu ta'uu qabatta. Eshi asumarratti qophii kan kootu muree jira. Ishee like gochuu hin dagatinaa sanin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Ciao.